Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya baga nagaa jiraattan nageenyi keenya bakka jirtan isin akka qabu isin jecha. Egaa kun odeeffannoo yeroo kamuu gabayaatu irraa isin darbu qophii kana qopheessan biraan kan ga'u bolee keessan Ibrahim Buriitii ammatu qophii keenyaatti wajjin turaan afeerraa kenna. Akkuma beekamu ji'a tokko olii fi odeeffannoo kamuu odoo isin biraan hin gahin turuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Egaa nuti yeroo dalagaa hojjennu dalagaa baay'ee raasaa irratti kan dalannu waan ta'eef yeroo raasaa irratti waan tokko dalaguuf baanu akkasumas meeshaalee ittiin dalagu kaameraa dabalatee meeshaa biraa qaama mootummaa keessa narkaa fudhatamee ture. Sababa kanaaf odeeffannoo kamuu akka isin biraan hin geenyeef guyyaa hamma kanaa ture jira. Isaaf naaf folchaa isin jira. Egaa kaameraa qaratti fayyadamaa waan hin jirreef qulqullina viidiyoon kun qulqullina dhabuu danda'a. Isaafis naaf folchaa isin jira. Kanaaf kallattii garaagaraatiin waan hojjennu keessatti akka galmaan hin geenyee fi faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha qaamonni nurratti miidhageessa hedduu waan jiraniif isaaniifis akka hin milkoofne nuti dalagaa keenya hin dhaabnu jennee walitti deebinee jira. Kanaaf har'arraa jalqabee sagantaawwan garaagaraa gama YouTube chaanaalii kootiitiin isin biraan gahuudhaan qopheessaa xumuree jira. Kanas walitti deebinee jira. Ammas irratti bu'uura qulqullina kaameraatiin naaf folchaa isiniin jira. Kanaaf kanaan hamma kana yoo jenne kallattiimaan guyyaa har'aa odeeffannoo tokko badhee isin dhufee jira jechuudha. Gaaffii keessa yeroo dheeraa kan ta'e keessattuu karaa keessatti namoonni gaafataa turan. Innis gatii baajaajii biyya keenya keessatti baajaajiin gatiin isaa maaliin jira kan jedhu qabadhee isin dhufee jira. Hamma tokko keenyaatti yoo hordoftan baajaajota sadarkaa 5 hamma 6 ga'anii bajaajii fe'iinsaa dabalatee bajaajii nama fe'uu fi kan meeshaa fe'u walumaa galatti haala lamaan jechaadha. Isa jechuun kan kaffaltii walakkaa kaffaltanii walakkaan immoo bifa liqiitiin isinitti gurguramuu fi akkasumas ammoo kaffaltii isaa al takkaan kaffaltaniiti bitachuu kan dandeettan karaa kanaan akka fayyadamaa taatan baay'ee tokko fayyadamaa taatan jechaadha. Keessattuu bajaajii parsantii 50 kaffaltanii parsantii 50 immoo bifa liqiitiin waliigaltee baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraan kan isiniif kennamu jechaadha. Kanaaf odeeffannoo kanas guutuu isaa isin biraan gahaa lakkoofsa bilbilaa ittiin argattanis isin biraan gahaa iddootti argachuu dandeettan isin biraan gahaa. Viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatti yoo hordoftan odeeffannoo baay'ee tokko bareedaa fudhattanis jalaa baatan isin jira. Warroonni yoo jalqabatu YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. YouTube chaanaalii keenya akka guddatuuf cinaa dhaabbadhaa isin jira. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu hordofaa. Namni kamuyyuu viidiyoo kana yoo dhuftan like osoo hin godhin seentanii hin hordofna. Maaliif nu jajjabeessa waan ta'eef waan hojjetan irratti hamilee walii kennuun aadaa kenna. Akkasumas namni tokko dalagaa dalagu irratti hamilee yeroo isaaf kennanii dalagee jabaatee akka tanqaarraa yookaan immoo hamma karaa caalaa jabaatee akka dalagu hamilee nama keessatti hora. Kanaaf like godhaatiin jajjabeessaa isin jira. Egaa bajaajiiwwan gosa hedduutu jira. Gatii isaas isin biraan gahaa jechuudha. Akkuma jalqabaatti isin kaasee bajaajii sadarkaa hamma 5 yookaan 6 kan gahanidha. Kan fe'iisaa meeshaalee jira. Magaalaa keessa meeshaalee deddeebisan akkasumas immoo nama fe'anii kan deddeebisantu jira jechuudha. Kanaaf bajaajii kanneen akka suuraa irratti argaa jirtan kanneen tokko isaaniitiin gatii isaa isin biraan gaha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kallattii gara odeeffannoo qabadhee isin dhufetti yoo isin dabarse baajaajiin amma suuraa irratti argaa jirtan kun baajaajii baay'ee tokko bareeda ta'e jechuudha. Gatiin isaas hedduu tokko madaalawaadha. Akkasumas immoo baajaajonni guyyaa har'aa isin biraan gahuun moodela bara 2021 kan ta'an moodela yeroo dhihooti jechuudha. Akkasumas immoo humni isaa cc 200 kan ta'ee fi gaarantii yookaan immoo wabii kan qaban jechuudha. Wabii kiiloogiraama 6,000 hamma yookaan immoo 6,000 yookaan immoo kiiloogiraama 6,000 hamma deemanitti wabii kan qaban jechuudha. Yookaan immoo hamma 6,000tti wabii kan qaban jechuudha. Inni itti aanu immoo liqii parsantii 50 baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti waliigaltee taasiftanii erga jettanii booda baajaajii kanneen hunda keessa isinii kennuu kan danda'u keessattuu Fileeksii mootorii kan ta'an jechuudha. Fileeksii Indiyaa mootor kan jedhaman baajaajii kan jedhamantu jira. Isaan kanneen parsantii 50 yoo kaffaltan parsantii 50 bifa liqiitiin isinii kennamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf odeeffannoo kana namoonni hedduu yerootti isin biraan gahaa turani. Kanaaf anas waan gaafataniif anis odeeffannoo kana isin biraan gahuudhaaf murteessee jechuudha. Jalqaba irratti baajaajiin argaa jirtan kun RE jedhama. Baajaajii baay'ee tokko cimaadha. Biyya keenya keessatti yeroo kanatti gatiin isaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu jechuudha. Qarshii 250 gurgurama. Gatiin xumura isaa qarshii 250 qopheessinaan baajaajii kana bitachuu ni dandeettan jechuudha. Inni itti aanu kan amma argaa jirtan kun Maxima Z kan jedhamu Maxima Z baajaajii kan jedhamu jechuudha. Moodelii bara 2021 kan ta'edha jechuudha. Isa bitachuu warri barbaadan qarshii 278 yoo qopheessan baajaajii kana bitachuu ni dandeettan. Duuba isaa irratti nama 3 fe'ama akkuma beekamu jechuudha. Kanaaf naannoo baadiyyaa irratti warroonni bitanii itti fayyadaman hamma nama 4 duuba irratti fe'uu kan danda'amu jechuudha. Yookaan teessoon isaa baay'ee tokko bal'aadha. Baajaajii jalqaba irratti isin kaasee yookaan immoo baajaajii TVS fi
RE baajaajii kan jedhama kanarra xiqqoo bal'ina kan qabu waan ta'eef gatiin isaas qarshii 278 yoo qopheessitan baajaajicha kana bitachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa inni itti aanu Flex Indian baajaajii kan jedhama kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun baajaajii innis modeela bara 2021 kan ta'e jechuudha. CC 200 kan ta'e gatiin isaa qarshii 195 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan jechuudha baajaajii kun. Egaa akkuma humna isaatii dandeettii isaatiin gatiin isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Baajaajonni kunniin meeshaalee jijjiirraa isaanii argachuuf sharaa dabalatee sibiilota duuba irratti itti sharaan irraan uffifamu fi motora isaa jijjiiruudhaaf gommaa isaa dabalatee meeshaalee guutuu isaa iddoo barbaadanitti argachuu kan dandeettan jechuudha. Baajaajonni kunniin baay'ee tokko moodela haarawas waan ta'eef meeshaaleen isaa iddoo hundatti faca'ee kan gurguramaa jiru jechuudha. Itti aansuudhaan baajaajiin amma argaa jirtan kun baajaajii fe'iinsaati Maxima Cargo jedhama. Meeshaalee magaalaa keessatti deddeebisuudhaaf baay'ee tokko madaalawaa jechuudha. Dhuunfaa keessanii bitattanii warroon dukkaana qabdan yookaan suuqa qabdan meeshaalee iddoo magaazina meeshaa bittan irraa gara suuqa keessaniitti geggeeffachuudhaaf baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha. Namoonni bifa daldalaatiinis kaffaltii namoota irraa sassaabachuudhaan waan kana hojjechuu barbaadanis baajaajicha kan hojjetan baay'ee tokko gatiin isaas madaalawaadha. Baajaajii cimaadha. Hojiin isaas bu'aa hedduu kan qabu jechuudha. Egaa baajaajiin kunis akkuma jalqabarratti isin kaasee moodelii bara 2021 kan ta'e gatiin isaa qarshii 310 gurguramaa jira jechuudha yeroo kana gabaa keessatti. Isaan kana hojiin kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun Atal Bajaaj kan jedhamu jechuudha. Baajaajiin kunis akkuma jalqabarratti isin kaasee moodelli isaa moodela bara 2021 kan ta'e CC 200 kan ta'e gatii isaa qarshii 206 bitachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa baajaajota hundarra gatiin isaa xiqqoo gadi bu'aadha waan ta'eef namoonni baajaajii isa kaawwan qarshii 278 yookaan immoo qarshii 310 bitachuu warroonni hin dandeenye baajaajicha kana bitattanii qarshii 206 bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Namoonni hedduun karaa keessatti na gaafataa kan turtan baajaajii RA fi TVS baajaajii kan jechuudha. TVS yeroo kana qarshii 200 fi 200 diddamaan gurguramaa jira. RI'n kun qarshii 250 gurguramaa jira jechuudha. Iddoo baay'eetti baajaajiin filatamaa fi namoonni itti fayyadaman akkasumas namoonni na gaafataa turtan bajaajii kanneen jechaadha. Kanaaf bajaajii amma simbiraan gahaa ture kanneen hunda isaa gatii asirratti dhaame kana bitachuu dandeettan jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa isinii kana lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kana duwwaa 91184 duwwaa 990 lakkoofsa kana yoo bilbiltan magaalaa Damaa keessatti argachuu dandeettan. Dabalataan magaalaa Shaashamannee fi Bishooftu akkasumas immoo magaalaa Baatuu fi magaalaa Finfinnee magaalaa Asallaa fi magaalota kanneen fakkaatan hedduu keessatti faca'amanii kan gurguramanii haalatan isa bifa liqiitii fi bifa kaffaltii kaashii harkatti bitachuu dandeettaniinis argachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf lakkoofsa armaan gadii isinii kaa'e kana isa jalqabarratti isinii duwwaa 91184 duwwaa 990 kanarratti yoo bilbiltan kallattimaan isaan qunnamuu ni dandeettan jechuudha. Liqiin kaffaltii parsantii 50 kaffaltan fakkeenyaaf parsantii 50 kaffaluu jechuun baajaajii qarshiin isaa 300 ta'e kana qarshii 150 harkatti yoo kaffaltan baajaajii isa kana immoo bifa liqiitan ji'oota muraasa keessatti yeroodha yerootti kaffaltanii xumuruu ni dandeettan jechuudha. Wabiin isaa akkuma jalqabarratti isinii kaase kiiloogiraama 6,000 hamma isiin deemtutti yookaan ammoo 6,000 hamma isiin turtutti wabii qabdan meeshaaleen as keessatti badan yookaan isin jala miidhame fi jechaadha. Wabiin kun kan kaa'ameef kanaaf lakkoofsa isinii kenname kanaan bilbiltanii iddoo kamittuu argachuu ni dandeettan yookaan iddoo isin argamtutti dhaxxanii bitachuu yookaan ammoo bifa liqiitiinis bitachuu ni dandeettan. Kunis nun ta'uu ni jettan magaalaa isinitti dhiyoo irra gatii kanaan magaalaa kamuu keessatti bitachuu ni dandeettan isin jira. Egaa odeeffannoon guyyaa irraa qabadhee isin dhufe kanaan gammaa hordofaa turtanii waan hordoftanii galatoomaa galanni keessaan dachaadha isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti nutti nagaan nutti raan geenye kenna kun jirtan isinaa qaqqabu. Gaafii yaadaa fi koomentii yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaatiin nu gaafachuu fi akkasumas koomentii jalattis nu gaafachuu ni dandeettan isiniin jedha. Baay'ee.